بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس أنتم برمتر على مفاقشة عند لسان القرآن. إذا وي قرآن خلاص القاتين وجه قطع توقفها كورسي توقفها برنوتك إنك نراكشت وانت نتقولنا وانتو تكنن قريت سورة فاتحة فورس آية كونغ شديد grammar lessons jechi jirumu muslim mu'min mushrik kafir jechoota kudha afurii jira jecha haariya jechoonni kunneen nama warraa kum takkaa fi dhibba takkaa fi sagaltamii nama quraanaa keessa deddeebi'an. Alhamdulillah rabbiin nu laaffisee barnoota keenya kana lammaffaa kana keessatti dhuma barnoota keenya kana irratti jecha 27 kan yeroo 8,638 deddeebi'ee baran. Kanaaf akka hojii manaatti deeqaa 5 tilaawaa qaray eegana ammoo 5 sammuu keetirraa qaray qooddu kitaabaa fi vocabulary listen to 1 hour conquest gabaabsaa takka qooddu jecha translation isaa sa'a takkaaf ammaas dhageeffadhu haasee waa'ee koorsii kanaa sammaas rabbi zidni ilmaa eega rabbiin quraana barachuu si filate dhiiftee akka biraan deemne. Now let us start Surah Fatiha Hegel Loma. The first complete surah of the Quran. It is so important that Allah has asked us to recite every day. Surah Jalkaba, Quran Isa, Surah Fatiha. Isin tun bayi wa barbaachisu taatee Rabbiin jalqaba irratti kaa'e isin tun amma salaat hunda keessatti qaraamti. Rukuu hunda keessatti yaamti. jechuun ta'awuzaa fi faatihaa bichaa keessa jiran marraa 9,000 ol quraanaa keessatti dhiibbeen jira. Kana quba qabdu marraa 9,000 jechuun maal jechuudha? Quraanni fuula 600 qaba. Peejii takkarra sarara 15 jira. Kanaaf total lines waliigala sarara meeqaa jira? Total lines sarara 9,000 jira. سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم in the name مقعدان الله مقع الله تيني جلقبا الرحمن the most gracious خرم النساء بلاتي خرمتهم داف قرسن الرحيم خرم النساء خبتي فما مؤمن توتا كفافتي آخرت This ayah is basmala ayahnya basmala aja harap rajin به في إن اسم مقا ربي تنججو يجي أسماء جوكم مقا يرو صدمي في سجل قرآن قيس الدف أسماء والحسنى الله the name ربي في مقا لي قاري تجر بسم الله means بسم الله يجون I start my work in the name of Allah أن يجيكم إني قال مقا ربي تين دبسوا بريسوا خطبوا وان حجتهم دماو مقا ربي بسم الله ايقل لما فا الرحمن the most gracious خرم النساء بلاتي خرمتهم دابقوا الدنيا تنغيستي خرم النساء بلا هم دقي آخاتي word of this type جيتشكم مالا قرسيسا إمنا سركا intensity قويتشو فكنا غضبان extremely angry لم تكن ملي عارف ولي ديما دي خير نتاني بوستين ويسانغر آرام قوتامي قوي the word of this show intensity أجوكنا مو سرالكا جمينا جبين نوان سني أغرسي سوداب رفيجو extremely caring and kind خاكان رامة أرجمان مابورو في خاكان نما تجاجو خاكان نما سو رامة نسا جبا قدا الرحيم the most merciful of us خرم النساء خادا خبطي فما إنه مومنتو تكو فافرد this word of type shows continuity يجوني كنا خمالا غرسان اتفافين سا غرسيسن فكنيا في جميل مغافن بيدغا بريدار continuity قوايچون the word of this type shows continuity جميل غافن في كريم غرمانال symbol
continually caring and kind, continually merciful. Itti fufaa rahmanni isaa itti fufinsa yookaan kan guyyaa tokko godhamee guyyaa tokko dhaabbatu sun ta'an itti fufaadha. Rahmanni isaa kan adda cituu miti. Jechi rahiim jedhu marraa 115 quraana keessatti deebi'e. Multiple intensity jabina fi guddina baay'ee akkasumas itti fufaa agarsiisa jechuudha. Second habit, karakteriin amallee ati qabaachuu qabdu say bismillah before you start. Bismillah aadiifadhu amala godhadhu osoo waan takkaan hojjenneen duratti bismillah jechuudha. Do anything like nyaachuus, rafuus, dubbisuus, barreessuus waanuma fedhe hojjechuudhaan duratti bismillah jechuun amala kee haa taatu. Be confident and helpful that ofitti amani abdad ar-rahmaaniin always with you rabbi rahmaanti akka yeroo hunda si waliin jiru will definitely help you. Guutumatti rabbiin si gargaaru waan ta'eef. The more we fall upon is believing the attributing of Allah lakkuma ayata rabbii wachaa yaanuni isatti amanaa yaanuni will power of guddina rabbiitii fi jijjiirama si sagarraa jechuudha. Rahman means extremely merciful. Rahman isaa addaa hate means continuously merciful. Kan rahman isaa cindannan qabne hatti fufu jechuudha. Allah is ar-Rahman as well as ar-Rahim. Rabbiin Rahman is Rahim is He's a blessing with heavy and a continuous show of the mercy. Barakah fi rahman isaa guddaa fi itti fufaadha jedhe. Don't forget Allah is at occasion. Yeroo gammachuu rabbii kan irraanfatiin have a good opinion, yaada gaarii, ilaalcha gaarii qabaadhu. Hoping Allah rabbii kee abdadhu at the time of trial, bakka qormaataattis, lafa inni si qorattis. Just say, my Rabb as always, blessing me extensively. Jai abdadhu rabbiin kee yeroo hundaa'u naaf kenna waan gaariidha naaf godhe jee eeggadhu rabbii kee. Habit number 3, karakteriin amali sadaffee aadiifachuu qabdu. Always have a positive thinking about Allah. Yeroo hundaa'u waan gaarii herregii gaarii rabbii keetiin wajjin qabaadhu. Because he is ar-Rahman, maal beekaa rabbiin kee ar-Rahmaani ar-Rahim. He take care of us. Rabbiin kee si eega fulfill all our need with love and kindness. Waan ati barbaadu hunda jaalalaa fi arjummaa isaatiin siif guuta jedhe. He is creating us. Inni nu uume give us eye. Nu uume ija nuu kennee, gurra nuu kennee, harka nuu kennee, miila nuu kennee. Also blessing with us parent, maatii nuu kennee, relative fira nuu kennee, hiriyaa nuu kennee. He made all arrangement for our comfort. Jiruu tana hundaaf haala hunda mijeessee nuu kenne. There are the many benefits of the positive. Ilaalcha gaarii qabaachuun faayidaa hedduu qabdi. Tokkoffaa peaceful life, jiruu nagayaa jiraata, jiruu fayyaalessaa jiraata. Happiness gammachuudha qabda. Success milkaa'ina qabda. Healthy fayya qabda. Tranquility tasgabbiidha qabda. Satisfaction itti quufinsa qabda. Better relationship hariiroo gaarii qabaata. Hedduudha galakkoomatti nutu. This is a million times better than the Western concepting of more. Kun immoo yaadna kun yoo miliyoona yaada warreen dhiyaa akkanumatti ilaalcha gaarii qabadhu siin jensan caala. Allim barsiisi. Uktub katabi. Surah Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdu yet all the praise and thanks. Galata fi faaruu hundinuu lillahi rabbuma qofaaf. Biituu Allah rabbuma qofaaf haqa godhamti. Rabbil Alameen gooftaa waaqa Alameen the world addunyaa maraa kan ta'eef. Alhamduun kun al-all hundumaan kullu jechuudha. Hundumaan alhamd praise and thanks faaruun galanni kan faarfamuu malu kan haqa godhatu rabbuma. Jecha kun yeroo 43 ol quraana keessatti deddeebi'e. Assalaamu alaykum. All peace be upon you. Nageenyi hunda keessan irratti haa ta'u. Lillahi true for Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Take care of us and help us. Go. Take care of us
and help us grow. Rabbiin kan nu eege eegan akka guddannus nu gargaara. Aalam jechuun the world. Aalamiin addunyaa. Aalamiin jechuun aalama koonii maraa jechuudha. Jechi aalamiin jedhu Quraana keessa maraa 73. Imagine yaadiga addunyaan keenya kun nama miliyoona 8 qabdi. Bineensota insektaa bineensa lafarra deddeemanii fi samiirra balali'anii fi kana tiiliyoona qabdi. Gaalaksii urjiilee fi wantoota samii keessa jiran ammoo ziiliyoonaa ol qabdi jechuudha. Aalama maraa kan uume Rabbiin. Isan qofaaf maltifaaguuf galanni. Hamdi means hamdii gaafa jettu galanni faarsuun praise Allah who is your word. Rabbii kee qalbii keetiin faarsi. Oh Allah, Ya Rabbi kiyya, you are the greatest. Ya Rabbi suma qofaa guddaadha. You are the best creator. Ya Rabbi uumaan gaariin sumaatu uume. You are the most caring and kind. Ya Rabbi ati arjaadha. Kennaadha. Second meaning of the hamd is thank. Galateeffachuun. Thanking for him, blessing. Rabbi kee waan inni siif kenneef galatoonfadhu. He gave us safety, fayyaa sii kan, nagaa sii kan, the food that you eat, nyaata nyaatu sii kan, the chance to offer him salah. Carraa salaatu sii kan, the chance to ask him, carraa isa kadhachuu sii kan. Kanaaf galateeffadhu Rabbi kee. Imagine, feel the greatness of Allah. Mee yaaddiga. Guddina Rabbii kana xiinxaale of keessa fidi. He is our Rabb. Inni Rabbii keenya. He take us care of all this a billion. Rabbiin uumama miiliyoona lakkaa'amu kana hunda eegee tajaajilee sooree jiraachisa. Sirna isaanii, soora isaanii, taliga isaanii hunda godheefi. Kanaaf habit number 4 seek intensive knowledge of the ponder upon the universe. Kanaaf beekumsa gadi fagoo ta'e barbaade qoodhuu xiinxaale uumama kana yuunivarsiitii keessa jirtu kan xiinxaale. Kanaaf serious studying of science saayinsii seeraan gadi qabdee xiinxaaluun herrega qo'achuun seenaa qo'achuun make you realizing out the great maal si agarsiisa maal si hubachiisa Rabbiin kee kam takka guddaa ta'e si hubachiisa the creator and the sustainer of the universe uumaa fi jiraachisaan aalama kana maraa Rabbii kee eeggate this is the way you will prize him for the deeps of your heart. Kun ammoo karaa kanaan qalbii keetirraa waggaa kana Rabbii kee galatoonfattaa jee evaluate madaal how many times did I get influencing by the ways of forgetting duniyaan tun na shaakaltee dhiibbaan irra fiddee hangam takkaan Rabbii kiyya irraan fadhimee jee iflaali. Alhamdulillah all praise and faaruun hundinuu tanuma Rabbiiti. Habit number 5 amalli shanaffaati qabaachuu qabda. Thank Allah in every moment. Haala hunda keessatti Rabbii kee faarsi in any situation yeroo fadhe keessatti whether you are eating nyaachaa jiraattus drinking dhugaa jiraattus traveling deemaa jiraattus sleeping rafaa jiraattus waking up kaatus getting blessing at the time different occasions haala garagaraa hunda keessattuu Rabbii kee faarsi. Alli barsiisi. Ar-Rahman, the most gracious, Ar-Rahim, the most merciful. Rahma means to take care of the someone with extreme care. Rahma jechuun tajaajila cimaa of eeggannoo olaanaadhaan namaaf taasisuu akkasumas jaalachuu is and her needs. Fedhii isaa yookaan kan ishee eeguudhaan. So how Allah is continuously showing his mercy on us. Meelaalee gaarii mata Rabbii kan waliin dhaabbataa kan irratti yeroo hunda bu'uu kan. Just take one example fakkeenya tokko fudhadhu fakkeenyaaf to change the weathers. Haalli qilleensaa kun jijjiiramuuf Allah is making earth to rotating around sun at the whipping speeding of 20 km/s. Haalli qilleensaa tokko jijjiiramuudhaaf lafti kun ni sochooti sochii sakandii takka keessatti kiiloomeetira 20 sochooti. Ilaali gaame. We don't even feel small garuu nuti xiqqoo takka illee hin dhageenyu jechuudha. Sochii isaan xiqqoo takka illee hin dhageenyu jechuudha. Allah is controlling Rabbiin tootee otherwise there is yoo kana ta'uu baatte silaa sosochiin lafaa addunyaa kanarra nu balleessiti turte. Habit number 6 amali jaaffaa kati qabaachuu qabdu ergamaan guutaa salawaatu rabbi islaamii
who does not show mercy to others will not be shown by nama rahmatan goone rabbiilleen isaaf rahmatan godhuu jedhisa Bukhaarii kana keessatti. These days the times after salah guyyaa kan har'a salaataan boodatti you hear dhageesse dubbiste ayata kana be merciful to others. Kanaaf nama biraatiif rahmata godhi, nama biraatiif toli, nama biraatiif arjoomi, nama biraa gargaari. Take care of them with love. Jaalalaan kunuunsi. This amala kee haa ta'u kun. This idea of the habit is taken from the book 7 Islamic Daily Habits by Dr. Harjin Hebons. Amuroonni torban kun ammoo kitaaba guyyaa guyyaan barreeffame kan Dr. Harjin Hebons jedhamurraa fudhatame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoota keenya qarraa asirratti